keessani. Kaanidhaa bannee kadhanna Waaqayyoon. Haleluuyaa, haleluuyaa. Gaarummaan kee bara baraan jiraata. Ati isa dureef jiru bara baraan jiraatu ilma Waaqayyooti. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Nu jaallattaas yaa galatu. Nu ijoollee keeti ati abbaa keenya. Nu mucaa keeti ati abbaa keenya. Baay'ee nu jaallatta. Amma nu abbaa jedhamnee dhala keenya jaallannu ol nu jaallatta. Amma nu haadha jedhamnee dhala keenyaaf yaadnu gargaartuun ol nu jaallatta. Bara baraan ulfaadhu. Lafa kana yeroo kanaaf ulfaadhu. Iddoo saatii kanaaf ulfaadhu. Irreen keenu gidduutti mul'atu. Irreen seexana haa waraanamu. Qonqaawwan waraanamanii. Gudoon waraanamanii. Ibaaraan waraanamu. Dagaamiin waraanamu. Dabtaraan waraanamu. Polshaan waraanamu. Asmaatiin waraanamu. Kan waraanu waraanamu. Kan goolu waraanamu. Kan ribbisu waraanamu. Waaqeffannaa keenyarraa waraanamu. Galataaf kadhata keenyarraa waraanamu. Eebbaa gammachuu keenyarraa waraanamu. Galaana jala waraanamu. Qilleensa jalaa waraanamu. Mana namaa keessaa waraanamu. Laphee namaa keessaa waraanamu. Afuurri ergameerga waraanamu. Afuurri bitameerga waraanamu. Afuurri wangeelaa bara waraanamu. Afuurri qulqulluun morma waraanamu. Teessumittarraa waraanamu. Laphee namaarraa waraanamu. Qalbii namaa kanatu waraanamu. Afuura namaa kan booja waraanamu. Dhukkubaan kan nama waraanamu. Ibiddaan nu gidduu deddeebi'i. Jalqabaa amma xumuraatti nu geggeessi. Gooftaa Yesuus ilma keen ameen. Sagalee Waaqayyoon dubbisaa akka jedha Luqaas boqonnaa 23 jalqabee hagaa 25tti dubbiseen dubbii kanarratti egan gabaabsee amma Waaqa gargaaree dubbadhee kadhanna. Guyyoonni darabeesaa raawwatamnaan Zakkaariyaa gara mana isaatti hin deebi'e. Kana booddees haati manaasaa Elsaabeet ulfooftee amma ja'aatti manaa hin baane turte. Isheen kun hojii gooftaati. Amma gara booddeetti na yaadatee namoota gidduutti ceephaan irra turan irraa fageessa jettee ameen. Yaadatamuun kee ga'eera lallabaa. Kutaa kana keessatti dubbii akkasii dhageessu batallee lakkoofsa 25 irratti Waaqayyo gara booddeetti na yaadate namoota gidduutti ceephaan irra ture anarraa fageessee jetti Elsaabeet. Waan kun jecha guddaadha. Waaqayyo gara booddeetti na yaadate. Gara booddeetti na yaadate. Gara booddee jechuun kan dursan jiru, kan fagaatan jiru, gara xumuraa hunduu yaadatamee, hunduu milkaa'ee, hundumtuu carraa yaadatamu ega argate booddee isa jedhamu isaa na yaadate jetteetu ceephoon irra ture anarraa fageessee jetti. Mee Elsaabeet kun maalin ceephoon ishee maalitti yaadatamte maalin yaadatamte maaltu ceephaa ishee isa jedhamuufi ol deebinee boqonnaa tokko kaafnee naa dubbifanne Zakkaariyaas Elsaabeet kun haadha manaaf abbaa manaati. Zakkaariyaas luba, Elsaabeet immoo raajiidha. Haa ta'u maleessa jarri kun yeroo dheeraadhaaf dhalan godhateen turan. Yeroo namni galata baatu galata hin qaban. Yeroo namni gammadu hin gammadan. Haa ta'u maleessa Waaqayyo gara booddeetti na yaadateetti. Lakkoofsa 6 dubbisa. Lachanuun isaanii abboommii Waaqayyo gooftaa fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyo duratti jireenya qajeelaa jiraatu turan. Lachuun isaanii Zakkaariyaasis Elsaabeetis warra Waaqayyoof adda ba'an, warra Waaqayyoof bitaman, warra Waaqayyoof mu'aman, Waaqayyoof abboommii isaa eegaa fuula Waaqayyo duratti jireenya qajeelaa jiraatu. Dhugabaatiif jireenya isaanii yoo walitti fidne xinnoo ishee wanti leettee tokko yookaan wanti booda harkifatame tokko jira. Maaliifan kana kaasuu barbaadannaa jedhame yeroo tokko Waaqayyoon amanuuni, nama Waaqayyoo ta'uuni, nama qajeelaa ta'uuni, nama ga'uutuu ta'uuni, nama milkaa ta'uuni beekamtii lafarraa argamsiisuu miti.
nama waaqayyo nama sirrii kan taa'uu fi nama irratti yookaan immoo hiriyaa caalu yookaan immoo dorgomanii hawaasa kee jiran katti beekan argachuu miidiyaa garaagaraatti beekamu waan tokkoon injifatu addunyaa kanaa ta'uu miti malakkiyaansaa yookaan madaalliinsaa nama waaqayyoo isa sirrii ta'achuun maalinni waaqayyoo ittiin jireenyatti fufiinsaa jiraachuudha guutuunsaa birrii argachuu warqee argachuu mana argachuu taayitaa argachuu beekumsa guddaa argachuu otoo hin taane nama qajeelaa ta'umni mirga abbaa argachuudha. Yeroo baay'ee namoonni waaqayyoon kadhatanii waaqayyoon abdatanii ergaan itti dubbatame yeroo isaatti gaafa hin taane namoonni dandaa akkasiin kaasu ituun aarsaa akkasii fuula keetti kaffalu ituun akka warra kan biraatti jiraachuu dhiise siif jiraadhu ituun ofii koo itti mana kee keessa deddeebi'u ituun ofii koo aarsaa siif godhee si tajaajilu sirraa tajaajilamu maan gatii baasaa jiru waaqayyoon tajaajilamuun waaqayyoon waaqeffachuu sodaachuun buddeeniifis miti garaaf garaachaafis miti mirga tolootaa jiraachuuf. Itti dabali ameen. Waaqayyoo jiraatanii wanti dachee kanaa irrachuu danda'a jechuudha gabaabatti. Waaqayyoo jiraatanii akka gaashentinaa akka addeettinaa ta'uu dhiisuun hin danda'ama jechuudha gabaabatti. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe foon uffatee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe gaafa dhalate biyya lafaa kanatti jireenya milkaa jireenya bareedaa jireenya guutuu namaa kennu otoo hin taane isa cubbuun mootummaa isaa keessaa baase isa cubbuun dukkana bara baraatti gad darbate jireenyatti geessuuf dhufe. By the way, Yesuus gaafa dhalatu namni buddeen nyaachaa jira uffachaa jira hojjechaa miti moo miti akkasuma miti. Ituu Yesuus hin dhalatin namni gabuu bulaan turre ituu Yesuus hin dhalatin namni wayyaa dhabe qullaa bulaan turre ituu Yesuus hin dhalatin foonis nyaatamaama ture buddeenis nyaatama turanii jireenya gaariin jiraatamaama ture. Wanti lafarra jiru warraa kana babal'ee teekinooloojii irraa kana be foon qabeessaaf kan ta'u taa'aa ture. Isa kana fooyyessuu dhufe miti gabaa fooyyessuu dhufe miti jireenya fooyyessuu dhufe miti dinagdee fooyyessuu dhufe miti du'a bara baraa keessaa jireenya bara baraatti nu galchuu dhufe. Kiristaanni Kiristoositti amanee fayye sammuu isaa kanatti waliin galu yoo ta'e takka waldaa keessa ture gaafa haalli mijanne sokkaa jechuudha. Kiristaanni wadoksaan kanaa isaan gallee gaafa lafa irratti jireenyi toluu miidhidde gaafa kiisiin irratti gaafa kaawwantiin duwwaa taate gooftaadhaan chaa'achuun isaa hin oolu jechuudha. Maaliif sababni isaa isa kanaaf hin dhumnennoo isa dhufeef garuu dhufeera. Inni caalu naa kennameera dhibe dabalee dhiqaa ituu waaqayyoon waaqessanii irri jira eeyyee jira ituu waaqayyoon waaqessanii dhukkubii jira ituu waaqayyoon waaqessanii chaalenjiin jira ari'atamni jira jibbamuun jira beela'uun jira qullaa ta'uun jira. Maalennaan abboonni keenya wangeela fidanii nu biraan ga'an gaafa sadanfaa kee bu'aa turan gaafa tuulaalan dhala isaa irratti dhala isaaniif isaan bira qabanii dhala kee filattamoo Kiristoosiin filatta gaafa jedhan lakki dhalli koos anis kan Kiristoos jedhanii gaafa rashanaman gaafa sanaa Yesuus Kiristoos beeku wallaalee miti buddeenni bee miti jireenya isa waaqarraafidha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Jireenya caalu ulfina caalu eebba caalu hirruu yoo jiraate adirruu taanaan miti. Chaalenyi yoo jiraate adirruu waan taateen miti. Qaawwi yoo jiraate adirruu waan taateen miti. Tokko dhiiga gati jabeessaan nama guutuu taateetta. Manni bara baraa galmi bara baraa mirgi tolootaa sii qophaa'eera. Manni caalu naa qophaa'eera jedhati. Dabalee dhibee yeroo baay'ee gaaffii namootaatu waaqeffannaa isaaniif jireenya isaanii walitti fiduu barbaadu. Nan waaqessa maan rakkadha, nan waaqessa maan akka bobaluu hin taane, nan waaqessa maan akka namicha sanaa hin taane hin taatu bara baraan akka namichaa akka abbaa fakkaadhee maal ta'a na fakkaadha. Kiristoosiin fakkaachuu malee habtaamota biyya lafaa fakkaachuu beektota fakkaachuu nama jiraatee du'uu fakkaachuuf Kiristoos nuun duune.
Hallelujah. Kanabiyu gaaffii nuti ta'uun qabu karaa darbaati. Daawit gaafa dubbate ati nu qorte akka meetiif waqeetti nu qorte ba'aa ulfaataa saggoo keenya irra keessee namoonni mataa keenya irra akka deeman goote abiddaaf bishaan keessa dabarree bal'inatti immoo baanee Daawit wantoonni kun koo wantoota jireenya isaa taalan jirrakkisaati qarichatu karaa darbaati malee inni dadhabaa waan ta'e namni sarara deeme miti. Qaricha daandii waaqayyo waan ta'eef malee namichatu mirga isaa falmachuu wallaale miti. Sagalee waaqayyo gaafa jedhu gaafa waaqayyotti walii galtu booksanyaan taatu tibiitanyaan taatu ana caalaan taatu hundumti isaa Kiristoos keessaa awwaalama. Ela utuu kana ta'emma Yesuus Kiristoos warra qabanii safariisan sima tokkocha godhee lafarraa seexana balleessa. Ituu maal ta'e ituu aboon ta'e ituu humna foonii ta'e sababii isaa galma gubbaa jira. Lolli keenya isa gubbaa dhaaluun malee isa lafarraa dhaaluun miti. Halleluuyaa. Falmiin keenya facceen keenya tigiliin keenya lafa kana irratti seexana mo'annee jireenya isa waaqarraa darbuuf. Mesamiirra jireenya naa jireeni maaloo. Dabali jedhika. Zakkaariyaas luba. Gooftaa Yesuus immoo yeroo kadhatee fayyisuu dhaqii luba of ilaalchiseera. Paawulii guddaa qabu luboonni bara sana. Yoo lubicha hin goone hin mirkaneessine fayyaan nama tokko guutuun ta'u. Elsaabeet immoo dhaloota kakuu haaraa keerraa jalqabaati. Namaaf hiikalaatuu hiikala arganne. Namaaf karaa ta'u karaa arganne. Warri isaan itti dubbatan guddachaa deemu, bal'achaa deemu, milkaa'aa deemu isaan garuu gaaffii baatu. Cubbuu miti wantichi. Abaarsa miti wantichi. Maaliif jennaan isaan mootummaa waaqayyo kee dhokataniif. Mee ameen jedha. Yeroo tokko namoota tokkoof dafee kaguuraa ta'aa waaqayyo. Kan tokkoon dursa. Maaliif beektu kiiloo namaa beeka. Isa tokko ittiin qabu fedhee dafee waatti jenna. Isa Kiristoosiin qabuuf immoo ofiisaas hin jenne siif immoo hankeen dursa. Yoo nuu galuu dide malee yoo hin fayyine ta'e malee yoo wangeela dubbifnee beenu ta'e malee wanti gooftaa keenya nuu qixxaatu hin jiru. Wanti mootii keenya nuu qixxaatu hin jiru. Nama waaqayyoon hin gammachiifne jaaketti waaqayyoo bitteetu wifte hin gammachiisu. Anna guba malee. Hallelujah. Mee ana jedhime nama waaqayyoon gammachiifne manatti gashuu dhiifte sharaatiin keessatti walatte fooqii ijaarteef hin gammachiisu. Hallelujah. Maaliif jennaan gammachuu inni sirriif inni dhugaan Kiristoosiidha. Mee warra Kiristoositti gammaddanuu feeraa ka. Dabalee ka. Rakkina kee moo'eessi jiraachisaa jira. Dhukkuba kee moo'eessi jiraachisaa jira. Gaaffii kee moo'eessi jiraachisaa jira. Waraanshoo jiraate yoo ati nagaadha. Arrabsidoo yoo jiraate yoo ati nagaadha. Chaalenjii yoo jiraate yoo ati nagaadha. Kiyyoo yoo jiraate yoo ati nagaadha. Maal jennaan Kiristoos jiraata. Mo'achi wajjin jiraata. Jabaasi wajjin jiraata. Danda'achi wajjin jiraata. Mana wajjin waaqayyo jiranii. Dabali jedhe maaloo. Dabali yee. Abidda keessa dabartaa hin gubattu. Bishaan keessa dabartaa hin nyaatamtu. Saayyaa 43 lama dubbisaa. Abidda isatti keessa dabartu hundi kanatti hin badaa'ira. Ameen. Biyyi lafaa akkoo namoota xaragaartiin nyaachaartiin ati garuu keessa bashannanaaf. Ati garuu keessa darbaarta. Anyaatamaan jiru dhibee. Keessa darbaartaati. Keessa cehaartaati. Maaliif ennaan isa si wajjin jiruutu nyaatamu. Isa si geggeessutu nyaatamu. Isa si fuudhee beetu nyaatamu. Isa wajjin manaa ganama baatutu nyaatamu. Isa wajjin nadhee dhiirtutu nyaatamu. Inni waaqayyoodha yee. Itu akka namaa ta'e jalqaba dhala namaa keessaa kan mucaa hammachuu jalqabu Elsaabeet turte. Itu akka namaatti ta'e. Itu herrega namaa ta'e. Maalinna mucaan kun cimtuudha. Baay'ee na jaallatti.
baay'ee waan si jaallatu Waaqayyo kolkolleesii kenna miti ofiisaa sii kenna. Ameen ameen. Haleluuyaa. Na Waaqni na jaallata. Ayyaanni isaa tuuti hin gargaarre dhuftee waan barii kana keessa bulluqa kana kee wanteessu. Kunuu eebba tokko. Baay'ee ko ituma dhufanii fayyuu barbaadan ituma dheebuu qabanii jawwee mormatti marmee xaxee dukkanatti agarsiisee isatti dhuftee uffeechaa jiru kana gojoo maasise akka isaan arganne godhe. Ati ko cimina ayyaannichaa na sirta. Kun galata bitire. Haleluuyaa. Gooftaan jira moo hin jiru? Kanaaf Waaqayyo nama nachuun waan lafarraan akka abaluu yookaan akka abaluu ta'u miti. Isa achiin bara baraan jiraachuu. Jireenya Waaqarraaf Kiristoos maal luute? Nuu du'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasaa dubbisa. Garaan keessa hin raafamin Waaqayyoon amanaa anitti sana amanaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Isin qopheessuun deema. Gaafa naqeeticha qopheessu na wajjin nattanii achi jiraattanii fan deebi'ee dhufee ofitti maal isin ta'a? Kan keemitiin biyyi lafaa ol. Kanaaf yeroo itti nan fiigatu si mucaa jibbu. Kanaaf yeroo itti nan darbetu taakkoos dalagee kan kee qophaa'ee jira. Mana qophaa'ee jira inni abbo. Maqaa Yesuusin ulfinachaaf si haa geessisu. Galatasaa. Toloota qajeelummaan jiraatu Waaqayyoof abboomamuu jireenya qajeelaa jiraatu garuu waan barbaachisaa kan argatu hin arganne. Yeroo namni faarfatu isaan, yeroo namni ililchu isaan, yeroo akka nama biraa jiru isaan wanta nama irratti argan ofirratti hin argine. Sababiin isaa maaliif beektu? Waan nama irratti hin argamnetu isaan irra jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffii baatu hima deddeebi'u hima kadhatu. Maal ta'u? Hin kadhatu. Kutaa irra jira dubbisa. Tokko kaasaa amma itti ishee dubbisa. Gaaficha yeroo deega sokke barri eega dhume Waaqayyoon dhufe. Bara Waaqayyoo mitiin barri dhume bara nama hin dhufa Waaqayyo. Mee 12 dubbifnu lakkoofsa 12. Zakkaariyaas yommus ergamichaan kun akka ta'u attamittan beeka. Anoo dulloomeera haati manaa koos barri ishee darbeera. Maal ta'eera? Ani maal ta'eera? Dulloomeera. Haati manaa koos barri ishee maal ta'eera? Bara sakantu darbe. Bara gadameessi mucaa baatu darbe. Bara sakantu darbe. Bara sasaayinsiin jedhutu darbe. Barri namaasitti darbe yoo ta'e barri Waaqayyoo si dhufaaira. Bara keetti darbe yoo ta'e barri Waaqayyoo dhufaaira. Ne barri Waaqayyoo naa dhufaaira di maaloo. Dabalee adime. Haleluuyaa. Mee lakkoofsa 23 nan dubbisa. Guyyoonni dabare isaa raawwatamnaan Zakkaariyaas gara mana isaatti deebi'e. Kan nama dhibu yoo jiraate Zakkaariyaas kuni mana qulqullummaa kan qaddasan akka isaa luboonnitu sirna kan geggeessan jiru. Gaaf tokko garuu dabareen gaafa ga'u Zakkaariyaas yookaan abaluutuun jedhamiin hidhaatu dhufe. Dabaree dhiifamee har'a hidhaadha bu'uudhame. Hidhaa bu'aa abbaa carraataa. Abeen. Hidhaana bu'uu har'aa inni kun hidhaadhaanitti abbaa carraayetti bu'etu dhaqee sirna geggeessa malee dabaree mitennaan hidhaa raasanii buufnaan Zakkaariyaas jedhe. Gaafa hidhaadhaan ol galu kutaa kana ture nan dubbisa lakkoofsa 13. Ergamichi immoo akka jedhe lakkoofsa 12 irraa Zakkaariyaas yommus ergamichaan sanama dubbisee kun akka ta'u attamittan beekare anoo dulloomeera haati manaa koos barri ishee
darbeeraa jedhe. Akkas jedha 13. Ergamichi immoo itti dubbate yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera oo Elsaabeex haati manaa kee ilma siif hin deessi maqaa isaa Yohaannis jettee moggaafta. Ati guddaa hin gammaddu dhalachuun isaas namoota baay'eetti gammachuu hin ta'a. Waaqayyo maal kee dhaga'e? Abeet abeet kadhata kee dhaga'eera mucaan dhufaayiraa. Zakkaariyaas immoo lakkii ani dulloomeera jaartiinis sokkiteetti jennaan yeroo sana ergamaan Waaqayyo baay'ee kan natti tolu keessa hamma ammaatti Zakkaariyaas mana qulqullummaa lixee waan tokko argee kan hin beekne guyyaa gaafa ixaa garuu garbeen itti aarsaa dhaabatee. Halleluuyaa! Gaafa qaxaraan kee ga'ume gaafa yeroo Waaqayyo sii ga'ume beellama malee ajandaa malee qaxaroo malee ulfina si baachisa. Hin dhiifne Waaqayyo, hin daganne Waaqayyo, hin irraanfanne Waaqayyo, hin saarre Waaqayyo beellama kee kabatee dhufaayiira. Mee inni badiyyi dabaleeni kaa. Ela akka taraa namaatti guyyaan sun kan Zakkaariyaas miti. Akka taraa namaatti kan Zakkaariyaas miti. Garuu guyyichi guyyaa Waaqayyooti. Kanaaf maa ta'u qabaree guyyaa namaatu kan Waaqayyooti sirrachuu qaba. Ameen atti dhib. Guyyaa namaatti taraa kan naqe namaa moo Waaqa? Dafinoo abaluu agaggeessu torbii abaluu agaggeessu kan jedhe Waaqayyo moo nama ittanii yaadda? Nama akka taraa namaatti Zakkaariyaas irra oolu. Kanaafuu guyyaan Waaqayyo immoo ga'eera. Guyyaa sanatti immoo kan milkaa'u qabu Zakkaariyaas. Taraadhaan oodariidhaan immoo Zakkaariyaas irra oolu. Torbii qaddase yookaan kudharbii qaddaseera. So Waaqayyo taraa namaa sirreessuu qaba gaa. Wiitakima pena maqaa Yesuusiin baranamee hante ooddarii namaa gara qasaatti sirreessa. Siisema namaa gara qasaatti sirreessa. Caasaa namaa gara qasaatti sirreessa. Iyyiin asirratti dhimaaloo dabaleeree siifa ta'uu dhiiga Yesuusiin. Siifa ta'uu dhiiga Yesuusiin. Kanaaf tokko kaya akkasuma jedhe na bidi gada keenan harra itaan buu qaba. Narra maal ita nama barbaadame jira. Zakkaariyaa qaddasu hin jenne marga ol kaasanii addeettina ala qaddasu hin jenne ixaat ixaa sana harka Waaqaan raase. Ameen. Kumaatamni yoo hiriire danuu yoo dura kee karaa wal cufee nangau yoo jettee addoomte harki Waaqayyo keessa galee raasee rabagatii majaalatuma beeka tonta harki Waaqayyo raasee daraitaa keessii kaasa. Hela harka Waaqayyo keessa gala. Waaqayyo ma warra kasaati beeka maqaatti beeka otiin beeka. Barana diddoo carraana jirre carraan siiba. Hidhaan kee hidhaa namaa keessa oolcha. Yaasa turtee Waaqa eegaa jirtu. Yaasa turtee Waaqayyoon abdachaa jirtu. Yaasa bula Waaqayyootti kadhachaa jirtu. Yaasa bula Waaqayyootti iyyachaa jirtu. Yemisiraatiin be Waaqayyootti taatee kaasa. Waa jira. Yeroo la sokku malee lafta tutturtu malee waan biraa ta'u malee dullumi boquu namichaa gada qabu malee gadameessi saabee qabu malee jaatii caccabdee deemsaa dadhabdu malee Waaqayyo dhufaa jira. Ilaalala akkasiin jedhe dadhabbiin imimmaanii jasee dhukkubsu malee ituu karaa hedduu lapheensi haa dadhabu malee bara beedeeraa tofiitu jilbisi haa bullaa'u malee abdatee yeroo dheeraa beellami kee akkatamu malee ilmi Waaqayyo dhufaa jira jedhe. Me dhufaa jira jedhi maaloo
inni neekkadu dhufaa jirani maaloo har'a waa hin ta'a har'a waa hin ta'a sa'aatii kun irraa gubuu barbaaddu malee har'a waa hin ta'a sho warra dhuftanii baga dhuftan taajjaltanii gaafa akkasii nan dhufa amma obboleettiin keenya xalayaan natti kennamuun tureera itti dhugaa booshees tureera gada geenye miin birrii isaa reefuun argeetti kan Yesuus immoo itti ta'e wajjin bita abe namni sitti kennee gadda miti ila ansaa immoo xumuree prosesii xumuree hojii xumuree carraan irra bu'ee luba Zakkaariyaas gaafa naqee ollitu ergamichi garbeen dhaabatee ilaala dhannaan na'ee hollate amma qiddaaseen miti kan barbaadamtee yaasaa qabnaa jedhe guyyaa baay'ee kaddaste harka qullaa deebite harka qullaa deebitu jedhe guyyaa baay'ee waldaa dhufte harka qullaa deebite har'a waa baattee galta jedhe Yesuus haalleluuyaa guyyaa baay'ee waaqeffattee galta har'a waaqeffannaa miti raawwii baattee galta jedhe Yesuus iyyinaa ta'ee maaloo dabali jeerika aasaa jalqabe ergamichi enna kadhata kee dhageere gana ol seenaa raam kadhata kee dhageere haati manaan kee waggaa irraa ilma godhatti dhalachuun isaa immoo nama baay'eef gammachuu taa'e achi booda ani dulloomeera barraadha manaa koo sokkeerannaan waan akkasuma gosaarraa waan amanuu diddeef jedhee waaqayyo arraba isaa hidheedhe Zakkaariyaas gaafa gabbamu jedha malee waan haasa'u harkaan haasa'a maaliif jennaan waaqayyo illikii qabate Zakkaariyaas baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiru ibsa kun jecha isaa irratti guungumee yaada waaqayyo akka Zakkaariyaas hin hambifne yaada isaa raawwachuu waan qabuuf murtoo isaa waaqayyo raawwachuu waan qabuuf isa jalqabaa arraba Zakkaariyaasiif maal gochuudha arraba itti jechuun akka nama kan biraajin walii galle godhe namni komeeroo haasa'u eenyutti haasa'a nama miti yoo amate eenyutti haasa'a qofaatti galche namicha qofaatti galche haleluuyaa maaliif ennaan dubbittiin raawwachuu qabdi barara yoo matu mattee miila fadhiitti keessaa lafa qotte iyyuu si gochiisaa masi baachisa hirma ta'anni baranaa jedhi qaba gaafa nachi gaddeebi'u hin turedha maal gabba'uu isaa dhimmanii eegu turanidha kutaa sarraa gaafa gabba'u namichi hin dubbatu harkaan haasa'a barreeffamaan haasa'a taa'uu jalqabe sanattees hin jenne kanattees hin jenne haadha manaatti sin himne Zakkaariyaa dhugee macallisee waaqayyoon deebi'e elaa kunoo hin deebi'e jedhe gadameessa cufam ala achi afaan cufee achi gadameessa bane ilaalennaan garaan jaartii guddachaa dhufe furdachaa dhufte cimaa dhufte halleluuyaa amma jeshanitti maal hin taanedha manaan baane egaa warri garaatti baatan gaafa jeshanii amma inni ga'u beektu miti re hin beektu miti borcii fakkaata buddeenis bira darbee borciis bira darbee keetu jalqabeera miti halleluuyaa kana booda Zakkaariyaas lafatti sooftume mataan of tadarsaasee waan nufu hin jiru simoo ata barara yaa warra shakkiin isinitti baay'atu waaqayyo isin mo'ata humna waan qabuuf waan haaraa godhee si mo'ata kan koo cufameera kan koo dhiibameera kan koo afeera warri jettan waaqayyo cufaa bane waaqayyo waan ture ariifachiisee si mo'atan jedhe ani yoo waaqoon na mo'ata jedhime kayraa badhati waaqayyo itti naa darbeera guddisiise sadii guddis. Saduma. Dhimma wallaansoo siin qabu tokkotti waaqayyo sii darbe. Dhimmichituun ofuma isaan sirratu ofumaan mijatuun arge. Waaqayyoon galateeffatta maal ennaan akkannaan jedhe bara iyyaan bara galataatti jijjiireef jedhe. Taayati Yesuus diramoo hin jiru. Yesuus diramoo hin jiru. Nama akkasitti kana qabee jiru kana maaltu qabeera
nama akka itti kana qabee jiru qabamaadha. In argita inni qabee garuu gadhiisuu diti. Qabameera. Argaa jirta garuu kan kee hin taane. Inni ilaalta garuu kan kee hin taane. Hin qabame. Qabachuu barbaaddaa inni qabee garuu jabaa waan ta'eef gasii dhiifamuu diti. Nama qabee takka itti gasii dhiisadha. Garuma dhiisa. Maal jennaan akkeedhe Waaqayyoon. Maal jennaan akkeedhe Waaqayyoon. Amma sa'atii kana jedhe. Jecha isaa jecha caaluun. Tooftaa isaa tooftaa caaluun itti dhaqeen jedhe. Amansiisee siimoo eeredhe Waaqayyo. Siimoo ameera. Siimoo ameera. Itumatti qabee ta'uu qabu danda'e. Itumatti qabii hin barbaadu ta'uu danda'e qabu. Sababii isaa as keessaa waa ta'e. As keessaa waa ta'e. Ilaama kun tanazzastee gadhiiseera. Waan si marmaasise, waan si dhaggalchise, waan aarsaa si kaffalchise jira. Takaffate. Talaqqaqe. Siiteera naayyaati. Hallelujaa. Hallelujaa. Meeteera naayyaati. Galanni saafata. Kan biraan sitti dhiyaatanii michooma fakkaatanii namoonni gati si baay'isan baay'eedha. Bifa jaalalaan sitti dhufu, jaalalaan si mo'atu gati si baasu. Yeroo hundumaa waa'ee namaaf gati baaftaati. Kana booda garuu gatii keetu si lakkaa'amade Waaqayyo. Garmalee nyaatamtu karaa gatii si baasu irra sin deemsisu kan kee kuusee walitti qabeen galata si baachisa. Haa ta'u kan kee dhiiga Yesuusi. Meetayeera naayyaati. Isa irratti bu'aa turte irratti ganamarraa booda faarfannaa jalqabda. Waaqayyoon dhufe. Ne Waaqoon dhufedha. Dabalaa hedhaaka. Dabalaa hedhaaka. Harri boolla qootan gadi fageessanii baa mul'ataati. Soomduu dubbata isaa dhiigaan makee malee jirabbaan mul'ataa kennaan isaa dabalee. Hallelujaa. Maal akkamittan awwaalama sidduu dhalootaaf barbaadama. Hallelujaa. Isheen sun ka'i dhaabadhume diimtuun sun ka'i. Boollatti qottan sanatti kuftu wajjime. Dubbadana duukaa. Boolla qottan sanatti namnitu wajji. Anaa boolla miti kan qophaa'e ulfinaa'e. Innoo kanuma keessaniiti. Innoo kanuma keessaniiti. Anoo jedhe jireenyaan lakkaa. Sababii isaa jiraataatu na wajjin jira. Yesuus jira. Nama duuba kee deebi'ee ijii ciniinatuun argaa. Nama sadii keessaa tokko utuun ilaalu funuunumti funyaan kee aga dhangala'a. Funuuna funyaan kee aga jiga. Nama sadiin arga. Maali kun ennaan akkeedhe Waaqayyo. Kiyyoo kaa'u kiyyoo ishee kaanitti dhiyootti galu jedhe. Maalli inni funuunni keessaa dhangala'annaan akkennaan jedhe. Ishee imimmaan boosisuuf irratti hojjetu ani immoo dhiigan boosisa jedhe. Yoo Waaqayyo harka isinirraa deeffate, yoo Waaqayyo waa'ee keessan dhiise, carraan jiraachuu keessanii yartu. Waaqayyo si wajjin jiraannaan immoo ituu hundumtuu harka dachaafate. Ituu hundumtuu maal jedhe? Ituu hundumtuu taappeellaa barreeffate hadduu maraatoo isaa waate achuma keessaa koochoo baaftaati. Maaliif ennaan miliyoonni isa mo'achuu hin danda'u? Irree kumaatamni ol ta'e irree Waaqayyo ba'uu hin danda'u. Arrabi meeqa wal jaalala arraba Waaqayyo jijjiiruu hin danda'u. Leenci kee qofaa lolaa qofaa hin jibata. Wangeelli dhageenyu wangeelatti hin awwaalamnu tuutan wangeela awwaala diinnetti hin baru. Likatama prima hatonta Yesus jira malo. Dabalaa helaaka.
hamaas namarratti yaadina waaqayyo garee warra miidhamaniiti. Yoomiyyuu garee warra miidhamaniiti. Inatti alla waaqayyo qeesis ta'e sheekis ta'e paasteris ta'e abbaa barbaadde ta'e raajii ta'e waaqayyo garee warra eenyuuti? Amma danda'ametti waaqa biratti milkaa'u gaarii godha. Gaafa sana gaafa maa namarratti yaaddani waaqayyoon daboo kadhattanii namichaaf. Kanaaf guyyaan keenyaan jecha lakkoofsa 25 dubbatte waaqayyo gara booddeetti na yaadate namoota gidduutti ceephoo anarra ture anarraa fageesse. Waa dubbate kadhati kee dhaga'ameera. Haati manaa kee ilma deessi. Maqaa isaa immoo Yohaannis jettee maqaan kakuu ituu mucaan hin dhalatiin maqaan dhufe. Yohaannis kan jedhamu maqaan dhibbedhe mana guute taa'ee gaara mucaa. Dhageessetta kan dhalatu irra darbe kakuun kee maqaan isaa beekameera. Haleluuyaa. Hin dhalata inni maal tajaajila lakki gara maqaa mucaa canna qabu. Yohaannis maqaa jedhamu waaqayyootu moggaase. Maal jechuudha akka jechuun tootaalii dhalachuu isaa miti maqichi mucichaayyuu hiika qaba jechuudha. Gara booddeetti na yaadate namoota gidduutti ceephoo anarra ture anarra maal ta'e fageesse na yaadatame. Warri na ceephaatan warri kiristaanoo warri waldaadhattiyoo warri pheenxeedhoo maaliif isheen immoo akkasiin taatu tan taragaaguu jechuu isheeti. Ilaamii hante halleluuyaa. Warra jechasitti buruusan warra murtuutti oduus waraanan warra ceephoo shitutti matan waaqayyo ulfina fidee dhufee sirraa qab. Mana keerraa qab. Hojii keerraa qab. Guddina keerraa qab. Ilaapiidoo seemaa. Kaayi dhaabadhu mi'atti. Masalaalii tokko yaabbattee ol baata. Masalaalii yaabbachuu fettu kanatti duraa darbachuu barbaadu jisuuf qabu ilaalanii masalaalichatti nagarre ganaatti dhuftaa darri tokko gorma masaalicha arganii yaabbatu kun akka mataa isaarraa jiru godha. Masalaalii kana jibsuu barbaadu masalaalatti akkuma isaanii xiqqisee garuu jibsuu barbaadu jibsuu barbaadu ilma isaanii banii ilaamulee margaa ilma isaanii banii masalaalatti sochoota nigni gatu akka yesuus gadi jabeessu. Umpeen naaniti kone kee dirra baay'ee dirra si awwaaltu kennan awwaale si marsee miqqanyoota jechuudha si miqqanyoota si marsee jira foormaa yookaan arrabi isaanii tola arrabuutti isaanii illee kan isitti waliin galle jiru maal gurguraa bara nama hundaa'e. Waita waan biraachi walitti yoo barbaade mukatti sa'iitu yoo barbaade dhagaatti sa'iitu kan kee garuu ta'eera kan kee garuu akka jiru. Bishaan fadhaaga dabalaati salumaa isinii billee haa ta'u. Meeqa eewu namni yaadatamu guyyaan kan kee eebeewu dhufaayidha. Kadhata kee dhagee dhufaayidha. Iya kee dhagee dhufaayidha. Karaa yaaddirra ta'u yoo baate karaa dineenya tokko illuu waaqayyo dhufaayidha. Kadhannaa